Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa onoota akka Gumbii Bordoddee fi Ona Habrootti, waboon zoonii lixaa Ona Amuruutti tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhataniin injifannoo argachuu beeksisan. Harri caamsaa 22 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Injifannoo irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zooniilee garaagaraa keessatti galmeessan isin dhageessifna. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa Oromiyaa aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa Sirbaa Unkuroo keessatti caamsaa 20 2026 tarkaanfii tiksitoota impaayera Itiyoophiyaa irratti fudhateen du'a fi madoo ciccimaan adabuu beeksise. Haal kanaan tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa 3 battalatti kan du'an yommuu ta'u, loltoonni 7 immoo fayyaa isaaniitti qabamuun harka waboo jiraachuun isaanii mirkanaa'eera. Booji'amtoonni kunneenis mirgi booji'amaa eegamee fi kunuunsi barbaachisu taasifamuun cinaatti barnoonni haaromsa sammuu kennamaafii jiraachuu hoogganni waboo zoonichaa ibsaniiru. Humnoonni mootummaa uummata Araddaa Sirbaa Unkuroo keessa jiraatan yeroo dheeraaf saamaa turuun midhaan isaanii bakka tokkotti kuufamee ture kuntaalli 50 irraa hiikamuun uummatichaaf akka deebi'u taasifameera. Bifuma wal fakkaatuun zoonuma kana aanaa Habroo iddoo addaa Carcarxirroo jedhamutti guyyuma kana tarkaanfii laalessaa weerartuu loltoota impaayeraa irratti fudhatameen 5 battalatti du'an kan adabe yommuu ta'u, hedduu ishee immoo madoo dandammii hin qabneen rukutamuu ajajoonni waboo zoonichaa himaniiru. Haala wal fakkaatuun waboon zoonii lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Walqixxee keessatti caamsaa 21 2026 tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuun gabaafame. Tarkaanfii kana keessatti loltoonni PP hedduun du'a fi madoo ulfaataan kan rukutaman yommuu ta'u, meeshaaleen waraanaa qawwee keemmin 9 hidhannoo guutuu waliin akkasumas ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan adda addaa harka waboo seenuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Gama waraana bilisummaa Oromoon hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfileen diina irratti fudhatamu gara fuulduraattis jabaatee itti fufa jechuun dubbataniiru. Uummanni Oromoo onoota akka Gumbii Bordoddee, Habroo fi Amuruu keessa jiraatan hanga kaayyoof akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo galma gahutti waan qabnuun jabaannee waboo cinaa ni dhaabbanna jechuun murtoo isaanii ibsataniiru. Injifannoon kan uummata Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, oduun injifannoo waboo nuti har'aaf qabnu kanuma. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jecha hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.